caba kiyyaaf cabdee dhukkubbii koof adda ofii kan kee caalaa egeree koof yaadda keessattuu lakkoofsa jabinni sireessaa hin dubbatamu. Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyyaa kun daawwachaa kan jirtan chaanaalii keessan Efi React viidiyoo ajaa'ibaatii walitti deemnee jirra. Garuu sin jalaa badee hin jiramne akkam badee nan beekaa dhugaadha maalidha asii sin bashannansiisutti ibsaa mana kootiin kaffaluu irraan fadhee sana booda waajjirri ibsaa dhufee ibsaan irraa kute. Amma garuu sin gammachiisuudhaaf sin bohaarsuudhaaf fedhee unlimitedii kan waggaan guuttadhe ibsaa. So kasiidha kanaaf hin badee ammaan booddee hin badu viidiyoo dafee gadi isinii lakkisaa maatii kanaaf haaraa warra taatan chaanaalii kana subscribe gochuun ammuma nutti makamaa gara viidiyootti. Tamaree timirtii tamaree tumuree kolleejii tumuree dippiloomaa digirii jabaa deebi'ee nuuf kinooriin kee. Amaloota nama kitaaba oftoma barreessee fi kitaaba tokko barreesse. Eshi. Gadhanii. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Akkam nagaa keeti. Okay, ani maqaan koo. Siinummaa si beekna. Nama kitaaba 40 barreesse miti. Maal goonettaniiti? Garuu sin kabajamaa galatoomaa. Ulfaadha Waaqayyo isin eebbisu kitaaba koo waan dubbistaniif kabajamaa. Eegaani kanan dhufee fi waraqaa eenyummaa kana haaressitaniif ni kanan sin bira dhufee. Siifimmaa siif haaressinaa qarshii kaffaluu hin qabdu. Galatoomaa Waaqayyo isin eebbisu. Eshi abbaa kitaaba tokko. Akkam jirtu? Nagaa keessanii isin. Ay gilaasii ammanni fidee dhufe argitaniittu tokkoon uffata. Eshi meetti fufi. Normaal ajajam. Okay, nam beektan fakkaata. Akkamitti na wallaaltu isin. Sirriitti na laalamee nam beektanii aanan. Lakkisiin barre. Aanan akkamitti nam beektanii bar nama kitaaba tokko gumaachira. Okay, ati barreessaa kitaabaati. Nama beekumsa hin qabu dhaloota kanaaf gadi naqee dabarana nama kitaaba tokko barreessa. Akkamitti nam beektanaa. Obboleessaan si beekuuf dirqama hin qabu. Biyya akkamii keessarra biyya beektota ishiin qaban. Oh my God. Ani beekumsa hin qabu dhaloota kanaaf gadi naqee dhaloonni garuu anaan na kabajaan jiru. Akkamitti namni qola kitaaba barreesse hin kabajamu biyya kanatti gaddeemiiti. Shit. Obboleessa qaama seeraatiin otoo sin qabsiisin narraa bahe. The international education and me. Academic generation. What is this generation? It is no in the place. The international Christian the Messi. Wow, ajaiba. Garuu maal amma dhuguma kitaaba tokko barreessanii jettanii amma kanas dhuftanii lafa nurratti hin dhiitina. kana nyaadhaa kan ajibaa abbaa tanoota fayyaa keessanii garbuu eegaa waliin gala ilma koo. nagaanis hin gaafadhe fayyaa keessaniin jedhe. Jiidhaa masaatti ammaatti qalamee kanatu beektaati qalamee naan taphattee furuursaatiin qabu akka ijoollee si'ana. Anoo qalamee isin hin gaafanneef nagaa keessanii yeroon ga'eera kamaarree kunoo gara 12 uuli gara manaatti hin galaa jiraano. Nagaa mini ijaarsa. Beektuu adii garbuu baata lasaa fa'aan beektuu qixxee wajjin dhaabeen jiraamu. Nagaanis hin gaafadhe akkam ani nagaanis hin gaafadhe. Maali durna harkatti fixxee maalsii godha durna harkatti fixxee olma koo jireenya maalii keessa irratti akka kanatti ijoolleen isin jirtu namni argadhu isin jiru akka kanatti nan rakkadhe yookunoo. Kana nyaadhaa kan. Ajibaa olma koo shaanshuuree qofaa isheeti ishee biraan galee nyaadha waan nyaattu nabin. Kana nyaadhaa lachuun keessan nu qabdanii asitti. Nadita. Amane le da magate bete fikire kabebe. Na kabebe fi. Kaba bete ya. Kaba. Beetii jaallatee mucaa. Waaqayyo si gargaaru. Nuyi waan si gochuu dandeenyu tokko iyyuu hin qabu. Maal ta'e gashi? Maaliin magoo bete bicayyoo bete dhamtu takkarraa lakkafame.
Fikir ina kaba ida. Amana le da malla ta rufe be. Amana le da. Kaba tangesa kaba. Kaba. Mari di John. Maaltu ta'e? Foolii caammaa keessanii jira. Funyaanii taphala keessanii dhufanii. Elaka tana saante madoosha. Nama barata jalan baatu. Ijoolleen nagaa barataniiti. Kurraa gadi ba'e. Caammaa jaaraan asiis nu Intaani mayyuu mee warra dhiiraa ol kaa soraatinaati atti daasiin qabadha. Akkuma dhaabbatanii jirtanii namni tokko kan ta'e adaraa seelaa ganarraa baasa. Warri dhummoota hamilee dhadhaabi. Ati ni faa gulloon hin baatu gadi. Moo dhiira ta'uu keessatti. Sorry teacher. Maaliif hin baatu? Kopheen koo haaraadha waan ta'eef fooliin qabu. Isayyuu biraandi. Eessaa bitamu? Isinitti ajjeessan mini asiis caammaa ajaa uffatanii dhufan irra ijoolleen kun ijoolleen barsiisaa mokonnon maal akka isaan ta'an hin beeku badaasii nu jeeqaaru baay'ee nuuf asirratti humni wanti kun koomentii jalatti yaada keessan ittiin ga'a. Baleeddu ko baay'ee si jaalladha. Anis baay'ee si jaalladha bittoo siin alatti jireenyi koo duwwaa. Wayyoo mana si eeggalasiisa naqatte. Wayyoo akkamitti namatti kan qulqullina kutaasaa hittamu kan jabina sireesaa. Neeni siriidha keessattuu lakkoofsa ja'a jabinni sireesaa hin dubbatamu. Siree lakkoofsa ja'a sana seemii kadhatte laata. Nuyi waan tokko yoo hin jenne nuyi waan nun ilaalanne keessa nuun gashina. Gowwaa 24 ishee. Ibba jaan kun adeemsifamuu dandeessu. Namni gowwaa dhufaa dhufe. Akkam jirtu? Jirtu. Jirra. Mucaa dalalaan har'a immoo maal balleessitee dhufte? Maaloo dhiisaa kaleessa sooree haadha manaa kiyyoo wajjin wal lollee qabeenya qabdu hunda isaa fudhadhuutiin irraa bahinaan jette. Achi maal gootere? Naan lammii gowwaana seetanii ishuman baattadhee beekaa. Lammiin gowwaamte akkas gowwaa ta'ee hin beeku nuyi asiin gowwoomsaa jira garuu lammiin baay'ee dhiisin gowwoomsinii lammi si ga'a. Heeloo lubbuu kun akkamii bareedu si jira. Maal hojjechaa jirtati? Maal hojjetaa? Jattiin gaafatachaa jira kaa shaakalaan jira makkaataatti durba gaafa. Eenyuun ishee kam? Mucaa manneen gaddasitti meeqaa isheen jaalladhe sana hin bari'u malee. Boo meen ilaallaka gaafati fixatte. Mee gaafatatte ni ilaallaka surree kanan mataan baafadha. Ni xiiqii keessa nagashee artam. Eeshin ilaallaa. Ishi bilbilee fi fixadhaan. Fixadhaan ani guutuu. Kaanarraa ani fixadhaan. Amma bilbilaaf taa'e moolaadha. Maalin jira? Eeloo. Akkas tokko. Akkam nagaadha miti? Jira. Guutaan jedhama. Nagaadhanii faamiliin? Hundumtuu nagaadha. Ollaan nagaadha miti? Horii wayii nu jalaa bannaa hin duuba kee dhufu fedheeni. Nagaadha kaa ollaa hundumtiyyuu nagaadha ni atis? Deebisee si bilbiluu ba? Deebisee si bilbila qabi. Wayyuu. Anamma yoomuun durba gaafatadha. Ishi amma namoonni akka kootaatan jirtu. Bilbilee ajandaa bira horii badee faamilii nagaadha faazarii maazarii nagaadha. Anamma nama dhaqeenaa gaafatamu. Anuma takka kanatti jooraa hafamu. Maaloo dhamman koo. Amma hiriyoonni waa isaan jedhan dhageessaniitu. Gaafatachuu hin dandeessu. Amma anammoo sabooddee miira kee galeen bilbilee gaa. Bilbilee sin jaalladha jechuuf hin ture. Faamilii maazarii faazarii. Bakka yeroon akkeedhu shamarran baay'een bilbilee akka isiniin jedhee beeka taanaan jaalalumaaf hin bilbile. Jaalalumaaf hin bilbilee naa hubadha. Waan hin godhin qabu bakka waan hin gochuu danda'u hin qabu. Adaraa namoonni akka koo taatan immoo baasaa mahimadhaa naaf yoo naan tolle qofaa koo naa badde ammarraatti. Maaf nuun ergattu nuyi jirramtii nuyi kuna. Nannuufi daawwattoota koo keessaa nama 3 tokko qabadhee anaa wajjin nama 4 sin geenyu nama 4 taanee mucaa kana dhannee gaafannaa fi dawwaleelawwan maatii hollaa gaafachuutti maaliif qoramanne. Agartee uumaa koo warreen akkaan abdadhu firoonni koo naganu qaawwota rakkina koo kallattii arfaniin banu warreen waliin nyaatan duuba korraanna nyaatu dhangaan harkaa soorachaa ramacii anatti baatu hiriyootan jaaladhu afaan qofaan na saadu duubaan boolla qotanii keessa buusuuf nagaadu
Kanaaf argamuun dhabu gaafa gammachuuf kolfaa, kanaaf sardamuun qabu gaafa hamminaaf golfaa. Kanaafuu yaa uumaa koo uumama maraa, adaraan irraa doomsi qarrifaa nama baraa. Wow. Baay'ee galatoomii walaloo ajaa'ibaati. Walaloonni har'a nu dhiyeesse kun ana baay'ee tokko natti toleera. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi qaxalii ijoollee Oromoo kana. Of hin dagatin. Intala durbaa tokko kan jaalalaaf eeggattu, si jaalachuuf dhiisuusii wanti ittiin beekattu. Yeroo hunda si aarsiti beellama keerraa haftee, hanga inni sagal waamutti si jalaan kaaftu daftee. Yooti jettuun maalumaaf silkiin kaaftu na jalaa, jetti ana adaadaa koo biran ture galgalaa. Edasiif bilbiluudhaaf yeroon kaardii guuttadhu, hirribannaan kutisoon biroo waliin dubbadhu. Ganamasiif bilbiluuf yeroon hirribaa ka'u, haadha koonna ergate homaa gochuu hin danda'u. Arra waliin arginu akkanatti mufanne, mucaa tokko mana dhufa kan wajjiniin guddanne. Yoonaaf mijate bor ganama na argita, qoy ati nan jaallattu maalumaaf na shakkita. Mucaa ati na wajjin argite arra guyyaa, waan biraa akkan seene obbaleessuma kiyya. Gurbaan diimaan kaleessa wajjin nyaannu iraata, fira haadha kiyyaati mana keenya jiraata. Ani yoomuu keetuma mi'aawaa koo kadammaa, maatiin dubbisaafanii kaardiinaaf ergi amma. Akkana jetti taanaan jaalalleen keessiin durbaa, kan biraa qabdi jechuudha, of hin dagatiin gurbaa. Ajaa'ibaa walaloonsa. Namooti waan akkasiis mudate yoo jiraate isinumaaf dhiisna kana. Obboleettii koo, haadhittii koo, tokkittii koo. Ati caba kiyyaaf cabdee dhukkubbii koof aaddaa, ofii kan kee caalaa egeree koof yaaddaa. Beekam madaa kan kee na dhoksitee dirmammuu koof qorsa taataa, gaara baatee dachaa buutee dhiphuu kiyyaaf falalaatta. Obboleettii koo, haadhittii koo, kennaasi madaaluun dhabe maal siif godhu laata? Fayyaaf nagaa hin dhabiinii waan hundaa naaf caalta. Wow. Ajaa'iba dhugaa. Obboleettii keessaniif viidiyoo kana akkasiin sheerii gootanii fi isinitti namana. Hayyeen viidiyoon irraaf qabadhe isiniif dhiyaadhe kanneen turanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Anaa waliin viidiyoo kabaraan haqa walitti deebinutti. Ciao.